Faafi kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Barsiisni macaafa qulqulluu kakuumuufaaf kakwaara waa'ee jaallattoota saala wal fakkaataa maal jedha? Shanaffa ja'affa ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa jalqaba. Ejjennoon beektota macaafa qulqulluuf abboota amantii kiristiyaanaa warra jalqabaa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa yookaas revisionaayist theorii irratti maal fakkaata? Jaallattootni saala wal fakkaataa kun itti fufaniif moo itti fufiniif ejjennoon isaanii maal fakkaata? Kan abboota amantiis macaafa qulqulluus. Torbaffaa walakkeessa jaarraa 20ffaa keessa labsamuu mirga namummaa jaallattoota saala wal fakkaataa falaasama addunyaa keessatti maal ture? Hojiin kun yoo labsame jaarraa 20ffaa walakkeessatti labsame. Bara labsame kana keessatti immoo mirgi namummaa maal jedhee fudhate? Mirgi namummaa maal jedhee akka fudhate addunyaa keessatti waliin ilaalla. Ni kan biraan walakkeessa jaarraa 20ffaa kana keessa ka'umsa barsiisa jaallattoota saala wal fakkaataa deeggaruuf waldaa kiristiyaanaa keessatti jalqabe. Attamitti waldaan kiristiyaanaa keessummeessite? Walakkeessuma jaarraa 20ffaa kana keessa karaa eewu jalqabe waldaatti. Waldaan immoo yeroo attamitti keessummeessite kan jedhu waliin ilaalla. Inni dhumaa yookaan 8ffaan oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kana dura dhaabachuuf qabdu maali? Isheen arraakun waldaa isheen arraakun isin jechuudha. Oodii yookaan dirqamni waldaa kiristiyaanaa jaallattoota saala wal fakkaataa kana dura dhaabachuuf qabdu maali? Yoo Waaqayyo nu gargaare wal faana kana ilaalla. Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun maal jechuudha? Jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hariiroo quunnamtii saalaa dhiira gidduutti raawwatamu jechuudha. Yookaan hariiroo quunnamtii saalaa alaa gidduutti raawwatamu jechuudha. Hiikaan waan kanaa yookiis hiikaan jaallattoota saala wal fakkaataadha warra nama gadhoomsan ta'uu isaanii adda baasa. Kanaaf saalli wal fakkaataa yoo wal bira ga'e wal gadhoomsuu isaati malee walirraa dhala godhachuu isaa miti. Kanaaf jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun hiikaansa wal gadhoomsuu jechuudha. Wal gadhoomsuu. Encyclopedia Britannica kan jedhurraan waraabe. Kitaaba Encyclopedia Britannica kan jettu isheerraan fudhadhe. Jechi kun afaan birootiin homosexualii jedhameetu haasa'ama. Afaan warra Ingiliziitti homosexualii yookiis saala wal gadhoomsu jechuudha. Homosexualii jedhamee waamama. Encyclopedia Britannica kan jedhurraa kan waraabamedha. Hiikaan dhiiraa wajjin jiraachuu kuni afaanuma warra Ingiliffa hiikuudhaaf carraa jecha kana argate irratti guys jedhama. Guys, G-A-Y-S. Guys jechuun male sexual relationship jechuudha. Dhiira waliin jiraate jechuudha. Guys jechuun irraa dhala godhachuuf utuu hin taane wal gadhoomsuuf. Akkuma dhiiraa wajjin jiraate wal gadhoomsu dubartiin yookaan dhalaanis walii wajjin jiraataniitu
والكدومس إنما lesbian jedhame waamamu lesbian lesbian he cancer female sexual relationship jechuudha alaaf alaan walii wajjin jiraatanii kan wal kadhoomsan durba fuute lesbian wedding jedhamti dhiira fuudhe guys wedding jedhama hiikaan kun jaallattoota saala wal fakkaataa hiikuuf kan kennamedha bara arra keessa jiru keessatti kun barsiisa waldaa kiristaanaa keessa galee barsiisuun hin qaban yoo ta'e amantoonni waldaa kiristaanaa keessaa ba'anii alatti wal fuudhaa jiru guysinis lesbianis kanaaf jaallattoonni saala wal fakkaataa qaban kun wal gadhoomsuu qofa utuu hin taane biyya gadhoomsuuf carraa ta'ee barreeffamuuf yoo isin sarda ta'e waraabbachuudhaaf fayyadama gara kitaabaatti waan hojjetaa jiruuf carraa ta'e soft copy isinii fidee dhufne ittiin amma hubattan amma qixa kanatti isin barbaachisu qofa keessatti waan ta'eef warri waraabbattan waraabbadhaa warri barreessitan seeraan barreessaa isin fayyada egaa yeroon amma keessa jirru kun amala kanatti waan dhufeef hojii kanattis waan dhufeef adeemsi kun maal akka fakkaatu maalitti akka deemuuf maal akka ta'u bal'inaan walii wajjin ilaala hiikaa hundi jaallattoota saala wal fakkaataa jechuun homosexual jechuudha homosexual jechuun immoo hariiroo dhiiraa wajjin qabuu fi qunnamtii saala irratti hariiroo dhalaan dhalaa wajjin qabu jechuudha kunis dhiirri sun guys jedhamee kan beekame dhalaan sun lesbian jedhamtee kan beekamte jechi kunis kan irraa waraabamee kitaabichaa bal'inaan akka dubbistanii soft copy achirraa in argattu googilii seentanii encyclopedia Britannica lammaffaa shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe eessatti jalqabe shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa yoom jalqabe eessatti jalqabe dhiira fuudhu dhalaan dhalaa fuudhu shaakalli jaallattoota saala wal fakkaataa innan homosexuality isiniin jedhe kun mandara Sodoomiif Gomoraa keessatti saba achi jiraniin eegale yookaas saba achi jiraniin jalqabe seera uumamaa 19:11 shaakalli saala wal fakkaataa yookaan homosexuality mandara Sodoomiif Gomoraa keessa saba jiraatanii jalqabe seera uumamaa 19:4 akkas jedha utuu isaan gad hin ciisin dura kunoo warri mandara sanaa namoonni Sodoom dargaggoon jaarsoliinis hundinuu tokkollee utuu nafiin dhufanii manichatti marsan jarris Looxii waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerre akka isaan gadheessinutti gara keenyatti gadi baasi jedhanii hin wacan yommus Loox gara jaraatti gadi ba'ee balbala of duubaan in cufe jaraanis adaraa yaa obboloota ko waan jallaa akkasiin hojjetiinaa kunoo ani durba lama warra kanaan dura dhiirri bira hin ga'inan qaba isaaniinan gad isiniif baasa waan gaarii ta'ee isinitti mul'atu isaan irratti raawwadha namoonni kun garuu bantii mana koo jalatti waan dheensaniif waan tokkollee isaan hin godhinaa jedhe jarri garuu asii badi jedhaniin itti dabalaniis namichi tokkichi galaa ta'ee as dhufe kun
dubbii keenya keessa lixee seera nu baasaare amma immoo isaan sana caalaa sirratti amaa in hojjennaa jedhanii yommus Looxii humnaan walitti cafaqanii balbalicha cabsuu bira ga'an. Garuu namoonni warri keessummoonni sun harka isaanii gabbaasanii Looxii gara isaaniitti ol hin galchan, balbalacha hin cufan. Jarreen ala turan sana immoo isa xinnaadhaa amma isa guddaatti ayichaan jaamaa isaaniin godhan. Jarris balbalicha barbaachaan of hin dadhabsiisan. Ameen. Jarri kun warra Sodoomiif Gomoraa lammii achiiti. Namichi Loox jedhamu kun galaa biyyasiiti. Nama biyyasitti galee. Namichi biyyasitti gale kun keessummaa dingataa galgala mana isaa dhaqe. Keessummoonni kunis ergamoota Waaqaa turan. Jarreen biyya Sodoomii amalli isaan qaban dhiira arginaan dhiira gadhoomsuuf dhiira dhaqa. Dhalaa arginaan dhalaa gadhoomsuuf dhalaa dhaqa. Mana namicha kanaa keessummoonni dhufan dhiira waan ta'aniif dhiironni, dargaggoonni, ijoollonni, jaarsoliinis xinnaadha amma guddaatti jarreen mana keetti ol lixan galgala kanaa gannu baasi hin gadhoomsinaa jedhan. Isaaniif amala, isaaniif shaakala, isaaniif hojii. Looxiif garuu kun cubbuudha. Lakkisaa maaliif keessummoota irratti dura awwaan akkasii hojjechuu yaaddu? Durboota lama takkaa dhiirri biran geenyeen qaba. Isaanii nan gad isinii baasa, qooda keessummaa koo gabbaasu. Waan garaan keessan jaallate jara kana irratti hojjechuurra ijoollee koo durbaa lamaan irratti hojjechuu keessan filadhe. Baay'eesi galaan biyya kanatti gale har'a seera nuu baasaa. Isa jara sana irratti gochuu yaadne caalaa sirratti goona jedhanii walitti cafaqanii gaafa balbala cabsuu ga'an ergamoonni sun harka isaanii gabbaasanii Looxiin ol hin gashan. Warra alatti hafan sanas jaamummaan rukutan.